Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo dilbataa irraa muddee 7 isiniif dhiyeessaa an amansiis kaayooti. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa fi godina Bahaa Wallaggaa keessatti diina du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessuu beeksise. Qaxaleewwan ilmaan Oromoo kanneen mooraa diinaa raasuun garboonfata ijibbaachisuu aadeffatan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algizaachii fi Biloonophaa gidduu bakka addaa Nooraa Gabaa jedhamutti kaleessa muddee 2025 waaree booda humnoota weerartuu biltsiginnaa konkolaataa siinootiraakii tokkoo fi sireeppii tokkoon socho'aa turte haleeluun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gama humnoota diinaa irraa hedduunis du'aa fi madoon kan adabamte oggaa ta'u tarkaanfii rifaasisaa kanaanis mooraan sirna biltsiginnaa yaaddoo ulfaataa keessa seenuun humnoota bakkawwan adda addaa irraa birmannaaf waammachaa jiraachuun ibsameera. Ittuma fufuun irree fi gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonii lixaa gaafuma muddee 6 godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saasigaa ganda Adaamee keessatti waraana faashistii PP irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen du'aa fi madoon adabee jira. Tarkaanfii kanaanis humna diinaa irraa qawwee kilaashii 3 fi SKS 2 irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Tarkaanfii WBOn ergamtoota Impaayeraa Itoophiyaa irratti fudhatu jabaatee itti fufaa injifannoon uummata Oromoof. Godina Walloo aanaa Arxummaa Furseetti bulchitoota sirnichaan abbootiin qabeenyaa 50 ol hidhaatti darbatamuun qarshii guddaa gaafatamanii garmalee reebamaa jiraachuu hordofee miidhaan qaamaa jabaan irra gahaa jiraachuun barame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Furseetti bulchaan magaalaa Qiciicoo Haymad Imaam jedhamu muddee 2025 jaleewwan isaa waliin ta'uun magaalaa Qiciicoo keessa naanna'anii abbootii qabeenyaa magaalichaa warroota dukkaanaa mana nyaataa fi baabura midhaan daakuu qaban kan baay'inaan 50 ol ta'an akka waan isaan yakka dalaganitti itti marsanii qabuun barameera. Abbootiin qabeenyaa magaalichaa bulchaa biltsiginnaa magaalaa Qiciicoon reebichisuu kanneessuun irratti raawwatamee ukkaanfaman kan baay'inni isaanii 50 ol ta'e kana keessaa muraasni maqaa arganne Kamal Ahmad Daayid, Muhammad Hassan Xarree, Hassan Muusoo, Hussein Umaraa, Haymad Naasirii fi Ahmad Tuutoo kanneen jedhaman oggaa ta'u namoonni kunneen reebicha ulfaataa irra ga'een yeroo ammaa haalli fayyummaa isaanii yaaddessaa ta'uu ilaalchise namoonni danuun laafanii oggaa fuula mana yaalaatti geeffamanii yaalamaa akka jiranis jiraattonni eeraniiru. Akka jiraattonni magaalaa Qiciicoo dubbisne jedhanitti bulchaan biltsiginnaa magaalaa Qiciicoo kun namoota kanneen yakka tokko malee ergaa mana isaanii keessaa ukkaamsee booda ooyiruu isaa iddoo sukkaa'ee jedhamuun dhaqee tokkoon keessan dafaa qawwee nuuf bitaa yoo qawwee hin binne ammoo maallaqa gurguddaa nuuf kaffaltanii gara mana keessanitti deebitu kanneen gootan taanaan tarkaanfiin nuti fudhannu waan laaftuu miti jedhee itti dhaadachuu himu. Boodarra osoo abbootiin qabeenyaa kun carraa dubbachuu hin argatin osoo lubbuu isaanii oolfachuuf qawwee ni binnaa fi qarshii jedhame kaffalla hin jedhin milishoota waliin uleen keessa fiiganii namoota kanneen reebuun yeroo ammaa miidhaa qaamaaf qalbii guddaa irraan ga'anii iraarsaa jiraachuu waraanni biyyoolessa Oromiyaa odeeffateera. Godina Oroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii keessatti waraanni PP reebichaa fi saamicha ulfaataa uummata irratti raawwachaa jiraachuun himame. Jaalee Raangameessaa dabalata qabdi. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda Gidaamii Dabshoo keessatti muddee 2025 irraa eegaluun waraanni biltsiginnaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobba'uun namoota qe'ee keessatti argan hunda irratti reebicha ulfaataa raawwachuun kanneen mana keessaa baqatanii ba'an immoo mana jireenyaa isaanii cabsanii seenuun meeshaalee mana keessaa saamuun kaan immoo caccabsanii hojiin ala gochaa jiraachuu maddeen keenya bakkichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti maniiru. Akka maddeen bakkichaa jedhanitti waraanni biltsiginnaa uummata irratti bobbaafame kunneen wantoota akka aannan bukoo fi midhaan mana keessatti argan osoo hin hambisiin kaan saamuun kaan immoo mancaasaa turuu dabaluun ifoomsaniiru. Murni maqaa mootummaa jedhuun of waamu biltsiginnaan waardiyyoota barcuma aangoo siyaasaa isaa uummata nagaa irratti bobbaasuun saamichaa fi reebichaa hamaa hawaasa jireenya dhuunfaa isaa injifachuuf tattaafachuu malee tuttuqaa siyaasaa kamirraa bilisa ta'an irratti dalagaa jiraachuun kan beekamudha. Kibba Lixa Shaggar aanaa Tolee keessatti waraanni faashistii biltsiginnaa tokko achi bu'ee yoo dhabamsiisan hawaasa irrattis dararaa raawwachaa jiraachuun ibsame. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalkennaa Sabaa. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Toleetti jiraata ganda Tummee Waayyuu kan ta'e namni maqaan isaa Cawwaaqaa Warquu jedhamu baatii darbe gaafa sadaasa 12,2025 mana maatii isaatii qabamuun hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti as buuteen isaa dhabamsiifamee jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namni kun hanga ammaatti jiraachuu fi du'uun isaa wanti adda baafame dhibuun maatii fi hawaasni gandichaa cufti gaddaa fi karaa ilaalaa akka hafan taasiseera jedhu jiraattonni gandichaa ONM dubbise.
Namni kun mana isaatii qabamuun kan dhabame gaafa sadaasa 12/2025 yoo ta'u, maatiin hidhamee jiraachuutti kan quba qabanii fi inni gala abdii jedhuun eegaa turus dubbataniiru. Garuu qorannoo dhiyeenya kana maatiin isaa manneen hidhaa naannichaa irra deemanii taasisaniin achi keessaa dhabamuu fi eessa akka geeffames qaamni maatii kanaaf deebii quubsaa kennu hin turre jedhu jiraattonni gandichaa. Akka jiraattonni dubbisne himanitti jiraatan waraana maafiyaa biltsiginnaan qabamuun dhabamsiifame kun hojii idilee isaa irratti bobba'uun ofii fi maatii isaa jiraachisuuf kan carraaqu malee hidhata qaama siyaasa kamiiyyuu irraa bilisa ta'us sababa oromummaa isaa qofaaf yakkamee dhabamsiifamuu addeessaniiru. Kana malees hidhaa fi reebichi guyyaa guyyaa namoota nagaa irratti raawwatamaa kan jiru waggaa ta'u, uummatni nagaan bobba'anii galuu fi hojii hojjechuun hafee qe'ee ofii keessatti iyyuu rakkoowwan jajjabaan irra gahaa jiraachuu addeessaniiru. Gama biraatiin immoo dargaggoota humna oomishaa akkasumas egeree maatii fi biyyaa ta'an daandii fi bakkeewwan hojii isaaniitii akkasumas manneen amantaa keessaa adamsuun afaan qawween sodaachisanii qabanii gara dirree waraanatti guuraa jiraachuu jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Hojjettoonni siviilii fi waraanaa humna qilleensa Impaayera Itoophiyaa hojii idilee ogummaa isaaniirraa ugguramuun dhaabbaticha komatan. Gabaasa qindaa'eef Jaal Yaadannoo Oromiyaa. Hojjettoonni siivilii fi waraanaa humna qilleensaa Impaayera Itoophiyaa hojii idilee ogummaa isaanii irraa ugguramanii akka jiran arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Dhaabbanni humna qilleensaa Impaayera Itoophiyaa magaalaa Bishooftuu keessatti qonnaan bultoota hedduu beenyaa tokko malee buqqisuun mootummoonni abbaa irree ilmaan Oromoo hacuucan dantaa isaanii guuttachuuf kan hundeessan yoo ta'u, har'as garee saamtota PPT'n itti fufee jiraatullee gochi baratamaa hin taane hojjettoota dhaabbatichaa siivilii fi waraana ogummaa qaban irratti dalagamaa akka jiru hojjettoonni achi keessa jiran ONM feeraniiru. Humni qilleensaa kun humna namoota baratee siivilii fi waraana ogummaa adda addaa kanneen qaban, siiviloota dhaabbata barnoota olaanoo irraa ogummaa injiineriingii elektirikaalii, makaanikaalii, elektirooniksii, makaaniksii waliigalaa fi kanneen biroon ogummaa qaban yoo ta'u, waraanni ogummaan achi keessa hojjetan injiineriingii waraanaa kanneen akka Bishooftuu, Xooraayilooj, Baahirdaar irraa kanneen ba'anii fi pooliiteeknikii waraanaa hoolotaatti argamuu fi bakkeewwan biroo irraa ba'an ogummaa qabaniin hojii suphaa meeyinteeyinansii fi meeshaalee alaa galan asseembil gochuun xiyyaarota garaa garaa kan biyyoonni lixaa oomishanii fi diroonii moodela adda addaa keessaayyuu Yuunaayitid Arab Emireetii fi Turkii kan ta'an kutaalee garaa garaa kanneen akka raadarii, quunnamtii, baallee sochootuu, rooterii wiing, baallee dhaabbataa, fiiksidi wiing, aviyooniksii, paawar pilaant, kutaa kallattii neevigeeshin ruum keessatti ramadamanii hojii ogummaa isaanii fayyadamuun xiyyaarota waraanaa kan lolaa fi geejjibaa kanneen akka MiG-23, MiG-24 boomber, MI-8, MI-17, L-39 trainer, Su-27 fi 35 dijitaalaa fi yeroo dhiyoo alarraa kan fudhatan irratti bobba'uun haala gaariin hojjechaa akka turan hojjetaan waraanaa kutaa paawar pilaanti keessa hojjetu tokko ibseera. Haa ta'u malee jedhan hojjetaan kun goota muraasaan asitti ogummaa isaaniin hojjechaa akka hin jirre ibsuun keessaayyuu yeroo dhiyoo kana diroonota lakkoofsaan 5 kan hangi isaanii moodela daayirektar 2 gadi ta'an irratti gonkumaa akka hin hojjenne ugguramuun lammiilee biyyoota alaa kanneen akka Chaayinaa, Yuunaayitid Arab Emireet, Turkii fi biyyoota Arabaa birootiin guutummaa guutuutti ajajaa olaanaa humna qilleensaa Impaayeratti qondaala PP kan ta'e Leetinaanti Jeneraal Yilmaa Mardaasaa fi murna biltsiginnaa birootiin irraa dhiibamuun rakkoo hojii isaaniin faayidaa barbaachisu akka hin argannee fi gocha farra namoomaa lammiilee Impaayeratti irratti raawwataman akka gama isaaniin hin ittisne taasifamu hojjetaan kutaa paaraashuutii keessa hojjetu hiriyoota isaa waliin ONM itti himaniiru. Oduu biyya alaarraa arganneen ammoo Indii magaalaa Go'aa keessatti ibidda mana bashannanaa halkanii mudateen yoo xiqqaate namoonni 25 du'an. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Bulchiinsa Indii magaalaa Go'aa keessatti ibiddi mana bashannanaa halkanii beekamaa ganda Arporaa keessatti ka'een yoo xiqqaate namoonni 25 du'uu isaanii qondaaltonni himaniiru. Ibiddi kun har'a yeroo siliindarii gaazii mana bashannanaa halkanii sanatti dho'ee ka'e jechuun poolisiin naannoo sanaa wabeeffachuun Press Trust of India gabaaseera. Namoota miidhaman kunneen turistoonni 4 fi hojjettoota 14 akka ta'an poolisiin beeksiseera. Ministeerri muummee Go'aa Piraamoor Sawaanti taatee kan akka
akka qoratamu ajajuun namoota itti gaafatamummaa fudhatan irratti tarkaanfiin cimaan akka fudhatamu waadaa galaniiru. Sababni isaa adda baasuu fi itti gaafatamummaa sirreessuuf taate kana hunda qorannoon abbaa seerummaa akka gaggeeffamu ajjeera jedhan Sawaanti. Dagannoon kamiyyuu cimsee ilaalama jechuun dabalaniiru. Ibidda kanaan namoonni 50 madaa'us gaazexaan Times of India gabaaseera. Ministeerri muummee Indiyaa Naarendiraa Moodiin Sawaanti waliin haasa'uu isaanii ibsuun maatii gadda irra ga'eef jajjabina ibsaniiru jechuun Al Jazeeraan gabaaseera.